Maanni maaltaati akkas gadditee teessaa? Dhiisime. Seenaa keessatti wanta ta'a jedhamee yaadamne tokkotu nurratti ta'e. Baay'ee nama gaddisiisa. Maaltu ta'e garuu? Ani mee yookiin Roonaaldoo yookiin Neemaartu waanchicha fudhatanii yaadeen ture. Ani waa'ee uummata keenya warra buqqa'ee karaa irratti ba'ee warra waan nyaatu waan uffatu lafa buluu dhabe sanaaf gaddaa jirtan si'aati. Faranjii warra sin beekneef akkas taataati. Ati isaan hin beektu. Isaan sin beekan. Isaanii maal fayyadamas teessee ati akkas ta'uuf hin kee? Ati soo maal teessee ba'uu malee maal gooteef? Maal gargaarteef isaaniif? Ati sitti yaadi. Abaa'oo waa'ee abaa'oo siniif dubbachuuf xannoo asin dhufe ijoollee keenya. Abaa'oon maal hojjetaa? Abaa'oo wallaggarraa maaf hin dhoowwu jedhamaa jira. Dhaggeeffadhaa. Amaara qofatu wallagga buqqisaa jira miti. Amaara faannoo makalaakaa federaal poolisii Abiy ta'anii achiin galaniiti wallagga buqqisaa wallagga ajjeesaa jiru. Qeesaa irratti gubaa jiru. Maaliif kun? Kuni qumaara. Abaa'ooni information mangistii keessa abaa'oof kan laatameerutu jira. Dhaggeeffadhaa. Wallaggi dhume wallaggi buqqa'e wallaggi gubate jedhee abaa'oon humna qabu hundumasaa fuudhee gara wallagga hogganni deeme dirooniin irraa gadi xumuufi. Sinigalee siyaasa dirooniin irraa gadi ijoollee kana tumuufi. Ijoollee nuti abdii qabnu irraa ijoollee nuti har'a nuuf jiru ijoollee har'a nuuf jedhanii bosona galanii eebuun beeluun qorraan qawween xiyyiitiin gubachaa jiranii yeroo tokkotti xumuruufi. Malee Amaara qofatu wallagga buqqisaa jira miti. Eshi maaf hin dubbanne Abiy? Maaf hin dubbanne Shimallis? Wattaadarri isaa maaf hin deemne? Tokko na dhibdu asirraa. Wattaadarri Shimallis wattaadarri Abiy deemanii Oromoo wallagga irraa dhowwaa jiru. Abaa'oon immoo isaaniin ajjeesaa jira. Dhugaadhaa? Waan qabatamaa dhiistanii waan hin taane naasa'ina. Fakkeenyaaf waa'ee jaartee jaardagaa sinitti. Jaartee jaardagaa dhimma siyaasaatiin uummanni hidhamee poolis dhaabaa keessa jiranii jiru. Akka har'aa poolisii jiru faana uummata hidhame san waa'ee siyaasaan hidhame san baasanii magaalaa Shaambuu geessuudhaan akka booruusaa Amaarri faannoon makalaakaa federaal uummata wallaggaatti seente akkanatti goggubde jechuudha. Dhugaa jiruutuu jiru isin har'uma abaa'oon maa dhowwuu didee abaa'oon maal gocha abaa'oon eddee meeqatti cita abaa'oon Shawaa keessa jira bal abaa'oon Boorana jira bal Harargee jiraam Salaalee jiraam abaa'oon akkanaan utuu wal hubachaa deemne baay'ee bareedaadha. Utuu sirba ta'e sheer gootu sheer godha ijoollee Oromoo warra kun hin gallee fi bira ittiin naagaa adaraa waaqa. Dhiiga dhangalaasuu dhiisii galii. Abbootii gadaa guddina kenna walla. Waan jecha nama wallaalchisaam ijoollee boolla haadha keessanitti gadi galaa saroota haadha rawu. Kana dura yenna wallaggi dhumu yenna Shawaan dhumu yenna Salaalee dhumu yenna Walloo dhumu maal haadha kee gadi baatee ijoollee keenya fixiin ijoollee keenya ajjeesiin dirooniin jetteen baan. Har'a gaafa funyaan irra si ga'u bitamtee birriidhaan bitamtee ani abbaa gadaa haadha siiqqee ettee sirraa hafuufta. Saroota haadha siin ture sirra shanuun abbaa gadaa maal haadha haadha keessi shummata. Haadha keessi shummateen jedhe. Saroota haadha rawu bitamtu umurii kee guutuu akka bitamtu. Amma kana jettu maaliif kana dura uummanni Oromoo dhumaa jira haadha ijoollee keenya dhumaa jira jaarsa keenya dhumaa jira jaarti keenya dhumaa jira jettee maa gadi hin baane maa dirooniin nu fixxe jettee maa gadi hin baane. Har'a gaafa funyaan irra si ga'u as baatee haadha keessi waa meegalii abboota keessi waa meegaleetta. Ajooftu haadha rawu tokkoon haadha kee komentii irratti na arrabsi waa'ee ijoollee kana jaarsotii saroota kana irratti tokkoon haadha kee tokko kee hin fannisa saroota haadha. Anchi kaala. ትንፋሻላት አንድ ዘራቸው እዚህ ወለጋ ውስጥ እንዳይገባ አይቀሩ ይቀርና ችግራቸው ከተሩ ላይ ሞቱ ላይ ሞቱ ግደላት አልኩ ግደላት ኑቃቤ ሙሽ ሌባ ሞታለች አለቃ ቀሩታሉ እንዴ መሞቷን በደንብ አረጋግጥ ለይ ሰዎች ተሎ አይሞቱ ገደልኳት አለቃ ሞታለች ውሻውላ
ሞታለች አለቃ ሞታለች እርግጠኛ ነህ? ሞታለች እጅ እኮ ሞተች ውሻ እርግጠኛ ነህ አይደል? ሞታለች አለቃ ወይኔ ሸኔዝ በእንጀራ ሶለኛ ነው ብለህ እናሳይና አውልቅላት አልኩህ ወርቅ ነው የምለብሱት ላውልቅ እሱም ይሄ ሸኔ ባንዲራ ይዘው ነው አሁን የእኛ ስልማን ያምናል እባክህ ራስን ይሄ ነገር በብርድ የሚሸጥ ነገር ነው ይገዛሉ ማንም ይገዛ እባክህ ይሄን ሞታለች ወይኔ አማራ ወይኔ ሸኔ ህዝባችንን ጨረሰ ወይኔ አማራ እህቴ ወንድሜ ወይኔ ሸኔ ሸኔ ህዝቤን ገደለ ሸኔ ህዝቤን ጨረሷቸው እኮ ጨረሷቸው የቀረው ሚዲያ ላይ የቀረው ሚዲያ ላይ ባረንም ንጂቤ አርካዋሊኖዴ ናኖ ፊፊሮማ ኩታዳወቆ በሬደን ፎክሳን በሬቴ ኪጅምኒ ዱጎሜ አክሚታ ኤገቴ ያጎፍታ ዱካን